السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمو في هردفتو تم بون ساتو بكم جيتن بكيرتن تنجيني خوشنا على قبو برنوتا تكون كبديشن في برنوني ساكتا يوتيوبي دودو بچودا gara duubaa akkamitti galfanna warreen jettaniif suuraa gara duubaa galfachuu warreen barbaadaniif barumsa tokkoon qabaddeessin dhufee barumsichinis isiniin garsiisa akkaataa itti daleeydanis isiniin garsiisa waan ta'eef kallattumaan na hordofaadha. Linkicha immoo linkicha suuraadha. Koomentii jalqabaarraan isinii kaa achirraa gattuutanii dalaguu dandeessa waan ta'eef koomentii jalqabaarraan isinii kaa jechuudha. Linkicha suuraa ittiin daleeydanii maaliif suuraa hundan fudhatu jechuudha. Yuutuubiin suuraa hunda waan hin fudhanneef aappii kana buufachuu qabdanii aappiin eessi jira. Aappii kanaan dalagamaa jechuudha. Na hordofaa kallattiin isin garsiisa waan ta'eef na hordofaadha. Aappiin isa kana jechuudha. Aappii kana jechuudha. Aappii warreen hin qabne pilaastara keessa seentanii fudhachuu dandeessanii. Okay, aappii kana seentu. Egaa aappii kana seentanii. Okay, as bakka kana gattu itooti yeroo tokkoof asirratti waan filachuu qabdan gad dabarsitanii mallattoo adii filachuu qabdanii jechuudha. Adiidha. Adii kana filatuu qabdanii. Adii kana filatuu qabdanii jechuudha. Adii kana waggaa filattan irraa achi ooftanii. Inni as keessaa bakka yuutuun duubarratti itti galfamutu jira. Bakka yuutuun duubarratti itti galfamu kan akkamitti harkannaa kan jettaniif na hordofaa kallattiidhaan isin garsiisaa deemna jechuudha. Hallattumaan isin garsiisaa waan hin deemuuf na hordofuu qofa hin dagatinaan isiniin ja'a. Isinii galee tara takka waasti cuqaastu. Sana booda bakka kana cuqaastu jechuudha. Okay. Itti dabarsitanii achi ooftanii YouTube kajuutu jira jechuudha. YouTube kajuu gartanii bakka kanatti yeroo tokko as cuqaastu. Akkana deebee safe bakka itti nagattuutanii jechuudha. Bakka raayitii qabdu sana kana booda akkam gootan seetan maqaa keessa waan barbaadan mallattoo YouTube kan barbaadanis amma fakkeenyaaf isin garsiisaa an dalagee waan qabuuf boonsaatu boonsaatu subscribe godha irra gabbatu subscribe godha isinii galee akkanti godhachuu dandeessan jechuudha. Maaliif akkasi godhachuu dandeessanii amma kana isiniin dhiiseetiin bakka suuraa keessa galee isin garsiisa jechuudha. Bakka suuraa keessa galeetiin suuraa tana fudhadhaa jechuudha. Suuraa isii barbaadnu tana suuraan barbaadnu tana istamii seetanii linkicha cheelaan isin kaa'uu qabaa. Linkii fudhachuu dandeessanii cheelaan isin kaa suuraa isa irra galfattanii suuraanis suuraa adiidha. Bifa adii waan ta'eef suuraa irra galfattan fakkeenyaaf suuraa irra galfachuu dandeessan. Suuraan isiniin garsiise sana jechuudha. Suuraa achi boodaan isin garsiisa. Suuricha irra galfattanii linkii jalaan isin kaa as gubbatti boonsaatu maarree jettanii maqaa YouTube chaanaala keessanii isiniitu beeka godhachuu ni dandeessanii. Galatooma isin jechuu barbaada. Anbuleessa keessanii boonsaa Hamidii barnoota itti aanu keessatti qabadhee isiniin dhufu waan isin dhibee na gaafachuu dandeessanii barnootichaas akkaataa itti galfatanis na hordofaadha. Itti kara barnootaa isin dabarsa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashima harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota boonsaa tuub warreen hagammaatti chaanaala keenyaaf haaree taatan jalqaba akkuma seentanii subscribe mallattoo diimtuu sagantuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen hagammaatti maatii keenya turtan guddaa isin galateeffannaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Asumaan ara barumsa tokko qabadheetiin isin dhufe barumsinis maal jechuun keessan oolu karaa fuulduraatti barumsaalee akkasumas koomedii waan babbareedduu barnoota irraa argatan oduuwwan haaree biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isinii dhufna. Ammaan tana qophii bashannanaati. Qophiin qabannee isinii dhufnu karaa fuulduraatti yoo rabbi jee katarbee dhufuurratti qophii bashannanaatiin kan walitti deemnu ta'a. Ara qophiin isinii qabadhee dhufe barnoota waa'ee barnootaa isinii qabadhee barnootichinis maal jettan kafarii duubarra kaatan kana namoonni hedduun yuutuubarra kaatan kana ni barbaadu jechuudha. Inninis yuutuubni siif bareechaa yuutuubni irratti baay'ee bareedaadha. Namoonni akkamitti karaa yuutuuboo karaa duubaatti suuraa galfannaa jettanii hedduun keessan na gaafattanii. Kanaafuu barnoota kanatti yaalee fideetiin jira jechuudha. Kallattumaan na cinaa yaatanii na jala yaatanii na hordofuudha qabdanii akka itti irra kaatanii bakka diimtuu sana hadaraa bakka diimtuu sana hin dagatina gattuqa dhageessanii
like hin dagatinaadha. Yoo akkasinitti tola share illee hin dagatinaan isin jechuu barbaada. Galatomaa isin jaati. Amma karaa kallattumaan oduun dheertuun faayidaa waan hin qabneef karaa barnootaatti isin dabarsa. Na faana turaadha. Chrome keessan keessa seentanii Chrome eega seentanii youtube.com jettanii barreessitanii youtube.com youtube.com akkanatti dhufaa jechuudha. Difama sorry youtube.com youtube as nutu itanii jechuudha. Yeroo inni akkana dhufe yeroo deebi'ee isin garsiisa waan ta'eef na hordofaadha. youtube.com jettanii barreessitan youtube.com jettanii barreessitan akkana ta'a jechuudha. Basaniin booda bakka toota narra xuuxanii gartaniimi as jechuudha laa. Bakka kana gartaniimi isiniin garsiisaa turaadha. Asla as gaxxuutanii jechuudha. Sorry difama. Bakka kana xuuxanii jechuudha. Asirratti raayitii gootanii na hordofaadha. Raayitii youtube.com gooneeti jirra jechuudha. Na hordofaa kallattiidhaan akkana yeroo gootan profaayila keessan kana xuuxanii jechuudha. Profaayilli keessan eessa jira? Profaayila keessan kunoo gartanii profaayilli keessan achi jira jechuudha. Isa xuuxanii waan ta'eef isa marra tokkoof cuqaastu. Isa marra takkaaf cuqaastanii jechuudha. Asirra jirti YouTube studio bakki jettu YouTube studioon bakki jettu ishii tana jechuudha. Gartaniimi ishii kana YouTube studio difama bakka malee tuqe YouTube studio YouTube studio bakka isaan tuytanii ni barbaadanninu ni fida. Rakkoo teeknii shabakaati. Shabakaan kiyya zoraa jira waan ta'eef. Akkana gootanii sana booda kallattumaan na hordofaadha. As gartaniimi bakkattuu kana la bakkattuu tana gartaniimi aywa bakka kana marraa takka cuqaastu. Ani amma itti guuttee dheetiin jira jechuudha. Waan irra guuteef akkana ta'e jechuudha. Akkana jechuudha. Sana booda eessa tuytan seetan gartanii bakka tana la bakka tanarra as dabarsitanii sana booda akkatti isinii fida. Amma kiyya jalarra jira jechuudha. Jalarra itti guutee waan hin jiruuf bakka mallattoo koompitara fakkaatu tana gartanii bakka koompitara fakkaatu tana asitti isinii dhufa. Keessan duwwaadha warri hin godhatanii bakka tana taraa takkaaf amma asirra gaxxuutanii isiniin garsiisa. Amma kiyya akkatti waan hin dhufneef kiyya waan hin guutee jiruuf akkatti hin dhufu. Isin booda bakka tana suuraa isin gaafata as gaxxuutanii sana booda irra guutanii jechuudha. Isinii galee taraa takkaaf cuqaasee isin garsiisa. Kallattumaan na faana turaadha. Na faana turaa. Garaalee keessa seeneetiin jira. Sana booda fiqaatti. Akkanatti isinii dhufa jechuudha.
Eessa tuutan seetan suuraa amma irratti hin galchee isin garsiisa. Ishii tanaami suuraa keessan asirra galfatta. Gartanii guutamee jira gartanii irri jira guuteetiin jira jechuudha. Akkasitti galatoomaa isin ija barnootaaf illee barnoota biraatti illee kan barbaaddan barnoota nagaafachuu dandeessanii karaa jalaatti barnootawwan adda addaatti nagaafachuu ni dandeessanii koomentii jalatti naaf kaa'uu hin dagatinaa isin ija.